Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota sagantaa Fatwaa Afaan Oromoo. Hayyama Rabbiitiin sagantaa Fatwaa fuudhaa fi heerumaa kutaa afuraffaadhaan walitti deebinee jirra. Gaafiin jalqabaa akkana jetti. Abbaan manaa obboleettii tiyyaa na heerumsiisuu ni danda'a? Ta'etti yoo taatu. Balballoomni gaafii tanaa. Ani obboleettii qaba ta heerumte. Yoo abbaan manaa isiidhaa na heerumsiise dhoowwaan jirti? Ta'etti yoo taatu. Deebiin gaafii tanaa. Dura namni nama heerumsiisuu qabu, namni nikaa namaa hidhuu qabu nama akkami jennee wal gaafachuu qabna. Nikaa namni namaa hidhuu qabu sheeka jechuu miti. Namni nikaa namaa hidhuu danda'u yoo lakkoofne toora nama 11ti. Saniin keessaa ka duraa abbaa keeti. Ka itti aanu akaakoo kee kan gara abbaati. Yoo ilmoo ballage yookaan ilmoo dardarte qabaatte ilma keettu si kennuu danda'a. Akkasumas kan si kennuu danda'u obboleessa keeti. Bakka obboleessi kee hin jirretti immoo adeera keeti. Jarri ciccimaan jara kana jechuudha. Yoo jarreen kunniin nama obboleettii ta'e fuudhe wakkalatan ni danda'an. Isa qofaa miti ka biraallee haa ta'u namni abbaan kee wakkalate si kennuu danda'a. Jara kana hunda cufarraa'u. Jara kana hundarraa'u kan abbaan kee wakkalateetu si kennuu danda'a. Yoo osoo abbaan kee takkaa'uu namoonni jenne kun isa hin wakkalatin namtichi obboleettii ta'e fuudhe nikaa si hidhe nikeenyi kee baaxili. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaami. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Intala takka namni isii nikaa godhuu danda'u nama meeqa? Yoo jettu balballoomni gaafii tanaa. Intalti takka hoggaa heerumtu namni isii nikaa godhuu danda'u nama meeqa ta'etti yoo taatu. Deebiin gaafii tanaa. Dhalaa takka namni nikaa hidhuu danda'u toora nama 11ti. Takkaawuu toora nama 12ti. San keeysaa ka duraa abbaa isii dhale. Ka lammeeysaadhaa nama inni bakka buufate. Warra isaanii keeysaa haa ta'uu, ala irraa haa ta'uu, bakka fedhe irraa haa ta'uu, saba biraatillee haa ta'uu nama inni bakka buufate sanii jechuudha. Ka sadeeysaadhaa akaakoo isii gara abbaati. Ka afreeysaadhaa ilma nama sanii yookaan immoo obboleessa intalaati jechuudha. Ka shaneeysaadhaa adeera isiiti. Ka jaheeysaadhaa yoo intalti heerumte ilmoo lafaa qabaatte ilmoo isiisantu ishii kennuu danda'a yookaan immoo ilmoo isii mucaa dardaraa yoo jiraate isaatu nikaa godhaa jechuudha. Jari jajjabaan jara amma dubbanne kana jechuudha. Warreen akka amma karaa lammiitiin karaa qaadiitiin 11 ka jennu bakka jarri kun hin jirretti gartee yookaan immoo bakka jarri kun karaa hundaanuu argamuu hin dandeenye yookaan immoo lafarraa dhumanitti karaa kana deebinee karaa qaadiitiin nikaa goona jechuudha. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaami. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Maatii kiyya akkam godha? Ani amma islaama ta'eetiin jira. Nama islaamaa heerumuu barbaade jetti. Balballoomni gaafii tanaa. Dur anaa islaama hin ta'in abbaan kiyya nama islaama hin ta'inii na kenne.
nutilleen gaafa san maatiin keenya islaama hin taane. Amma eega islaama'ee nama islaamaa heerumuun barbaada. Amrii abbaa kiyyaatii fi haadha tiyyallee didutti jira. Akkam godhuu qabaa? Kara humii shari'aatiin dubbiin tun akkami? Tan jettu hoo taatu. Deebiin gaafii tanaa karaa rabbii hin jaalanne irratti amrii haadha abbaa keetii hin dhagahin. Amrii haadhaaf abbaa irra wanni jajjabduun amrii rabbii guddaati. Kanaafuu nama islaamaa, nama si kabajatu, nama ulfina siif kennu, ka haqqii kee beeku laalii itti heerumi. Yoo ati tawbatte gama rabbii deebite akkasumas qulqullichuma tawbatee gama rabbii deebisan kan ulfinaa fi kabajaasii kennu san laalii heerumi. Rabbiin siif laaffisa inshaa Allah. Abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Sagantaa teenya tanarraa asumatti dhaabna. Haga sagantaa biraatiin hayyama rabbiitiin walitti deebinutti nagaa fi tika rabbiitiin jiraadhaa.